Lushee harargee shaggooyyee bu'ii bareeddu shawaa ragada bu'ii hontuu wallagga gelloona bu'ii honteelu baabur gelloona. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii an nagaan qaba galata rabbi har'a wan nagaa fi natti taate takka qabadhee isiniif dhufe. Wanti kun isinittis gaafii taatee jiraachuu dandeessi. Namoonni akkuma anatti gaafii taatee jirtu yoo jiraattani koomentii naaf barreessaa. Haati faatee yoom abbaa manaa dhugaa godhattee ishee argina yookiin immoo heerumtee ishee argina. Maaliifin namoota hunduma faanayyuu yommuu isheen abbaa manaa koo abbaa manaa koo abbaa manaa koo abbaa manaa koo jettu dhiirota baay'ee waliinidha kanan argu waan ta'eef. Kanaafiyyuu mucaan kun yoomumaa abbaa manaa dhugaa yookiin immoo hiriyyaa dhugaa qabattee ishee argina. Isin gaafii isinitti ta'e hin beeku wanni kun hedduu takka gaafii natti ta'e. Egaa amma sirba banatanii sirba jaalalaa waliin sirbaa jiranii gara dhumaati irratti sagalee isaanii isiniif hin banaa yommuu isaan waliin haasa'an jechuudha. Garuu namoota hunda faanayyuu akkasiin haasofti malee takka ishee jireenya karaa fuulduraa isheetiif haala mijeessu yookiin immoo jaalallee godhadhee yookiin abbaa manaa gara fuulduraatti jettee ishee waliin nama waliin haasa'uun argine. Nama hundaaniyyuu abbaa manaa koo abbaa manaa koo abbaa manaa koo kan jettu qofaan arga waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanni kun hedduu takka gaafii natti ta'e. Mucaan kun akkana dhaabattee hafti moo mana godhattee dhuguma inni heerumtee raawwattee abbaa manaa godhattee gara jireenya fuulduraatti fufti moo akkanumaan haftii kan jedhu hedduu takka gaafii natti ta'e. Isinoo gaafii isinitti hin taane mee sagalee isaanii isinii waliin dhaggeeffattanii kanaan booda immoo yaada keessan ni kennattanii jechuudha. Turtiin keessan viidiyoo ittaanii jiru waliin haa ta'u. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan laayik sheer gochuudhaan akkasumas sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa. Ammallee kana booda taafte yoo si jiraate qaassi garuu gaafa anaa waliin sirna qalabatii seente booda akka sangaa qambaraatti fe'aniiti. Deebii kani? Wanta gaafadhee yoo dhabe basnaan jalgatu san yoo dhabde maatu ta'a yoo dhabde maatu. Sadiin tiyanaa kana dedeema. Yoo jechuun wanni osoo hin taane dhuguma rabbiitiin qabumarraa fakkeenyaaf taatanii. Bukan wanu berat itu, wanu berat itu pakai nada wanu gitu, no anjing wanu. Tapi guyyaa too xiqqaate marraa lama nada wanu qabda. Okay, akkas jennee ani si dabaluu qaba jenna. Taayimii hin qabu jettee ooltee bultee guyyaa sadi geettee afur geettee taayimii hin qabu biizii hojii na biizii. Saati bishaan dhugdu yoo qabatte sa'a bishaan dhugdu san keessa sagalee naa qabu qabda. Saati bishaan akkan ol qabattu san. Saati man fincaanne itti wayi dhabdaati guyyatti hin dhabdu. Saati san akkam jirta lubbuu fayyaa keetii nagaa keetii naa jechuu qabda. Okay, yoo hin ta'ina wanti ati na gaafatu sun yoo waan wayii jiru ta'e maatu ta'atu maatu ta'atu. Akkasuma gara qirnaa. Waliinaa. Waliinaa. Ya. Barabbi gurguddaa kanarraa iyyuu takka eeganii malee kawaasa ammatti yoo biyyaanii amma nuti rabbi namaa roobu. Ati qophaa'uu qabda ka amala ijaartii santeetii hanan beekta qophaa'uu qabda yeroo hundaa akka nama wottaaddara ilal wottaaddaran beektaa miti amma yeroo hunda qophaa'utu isaasan yoo jennaan dhukaasuu qofaa jechuudha. Ati akkas qophaa'aa ta'uu qabda yeroo hundaa. Noo namaan guutuu garwaan amma warruma waraanaa sadiin guutuu. Osoo booyu deemaa bakka warrummaa waraana akkasii qophaa'ee taa'u sadiyyuu kaa'ama waraanni biraa dhufee waan ta'anii garii osoo waan nyaatee dhimmaan asiin gannataa gara waraanaa fi Okkoo akkasii qophaa'aa ta'uu qabdaa sin jedhee ba'a.
No amma suni wanni inni fidee musan harkaa qaba Ilma sandaran qophaa'a haa ta'uu qabdaa. jechaan si jedhee amma wanta harkaa qabu san harkaa qaba garuu wanta san abadan harkaan qabu kaa'e an fakkeenyaaf osoo fakkeenyaaf silkii mana gaafatte hatamu an amma silkii harkaa qaba waa'ee silkii kanarra reedii ta'ee yoo ta'e guyyaa bareedu wayitee ati nagaa silkiin ta'e lammaffaa sun reedii onaa jechuun hin jedhe sun mul'isuudhaaf silkii kana harkaa qabaachuu qaba jechuudha. Garuu wanni madda akkasiin naan guutu amma yoo osoo affeettee birrii meeqa An onnee dandee tana dhoosee keessa jiraannaan wanni ati hin dandeenye hin jiru. Rakkoo onnee keetii ala yoo jiraate. namaan guutu. Onnee matantee keessa dhoosee yoo jiraate wanni ati hin goone hin jirtu. Soba Ambaayisa warra kennallee gabbariyyoo anaa jette uumaan siin jedhe bichaa naa guutu. soba suni waan Siin jedhee bar macarrashaa warruma kennallee hin gabbarin. Garuu waan an jedhe naa guuti. no waan suni soba wanna asiin asinaan jette marayyuu sii guutu siin jedhee waadaa siin jedhu garuu sii guutuuf qopheesse jechuudha yeroo kamiyyuu waan ati jette san guutuuf bakkaarra jira garuu sii guuta siin jedhee waadaa sii galee fakkeenyaaf amma iftaan galgala naa dawwali galgala sii dawwalee waadaa sii galee yoo galgala wanni wayii haafin ta'e siin dawwalle waadaa Maanta assalaamu alaikum warahmatullahi lubbuu waan akkanaati jira bakka akkanaa deemaa jira ishee. yoo san wayii kan jechisiisinoo Waan dirqama fakkeenyaaf amma dib jedhee amma gabbuu wayyoo ta'e rakkoon qabaanuu san sirraan fahama dhagaa miti ilma namaati. Garuu waan karaa fagoo deemaa jirtu fa'aa hiriyoota keetiin deemaa jirtu fa'aa yoo afaaniin dubbar silkiin kun bar waa hedduu furaa bar afaaniin bakka dubbachuu hin dandeenye bakka ol fuutee dabaluu hin dandeenye. Voice in the message in the call waan jedhamutu jira. ayyee bareeda kadhaltii bareeda qofa waan biraatu guddaa mali Waan biraa maal si qabadha jettee tati. na waan biraa Biyyatti illee galee wallaahi homaa yaadin baazariin kan kee lafa qabaannaan wallaahi rabbi kakadhe midhaan oomichaa gootaraa keessa bu'ii waraabi malee lafa nan qota nan arama shuqunnaa sirriitti namni qixa kan koo shuqun hin jiru ayiddaa namni kan qixa kan koo ayidu hin jiru bu'aa ba'aa namni qixa kan koo baadhatu hin jiru kun ammaal waan jireenye kun ammaal shuqun hammaalii garbuu fi wannan shuqunuudha kaa nishisma boqqolloo fi dinnichaadhaaf boqqollaa shuqunuudha kaa shuqunnaan maali kun jechuun aramuu jechuudha aramuu kaarotii aramuu jennaan manuti kaarotii ka marga keessaa guuran san aramaa jenna kun ammaal kotakkotu okay kotokkotuudha kun obboleettiin kee takka jechuudha ameerikaa kan argirti akka malee tan akka hin jaalladhu wayii riba malee na bulchite dheengatta sagalee natti qabdi na barreessiti maal jetti sima kanaaf bar wallaahi rabbi kakadhe sagalee isii si dhageessame inshallah waan biraa kana taate maraate kalee salli deebitee na barreessite bak nuuf cannaqame wallaahi eenyu kanaaf moo wallaahi maal isitu akkas cannaqamu na cannaqe wallaahi an laal waan kiyyaa kan cannaqeen yoo namni naaf cannaqamu isiidha ajaa'iba batte isiidhaa cannaqame malee wallaahi isiidhaa cannaqame because anaa waliinu gisee an aaru gisee namni na aarsu gisee an maal jedhu bakka maalinni maaltu sirraa hanqate maal sii godhuu qaba maaltu sii wanna jedhe wallaahi akkas naan jedhe maal sii godhuu qaba wanta sii godhu jira maal rakkate waan barbaadde na himu na dubbadhu gisee dhumma dhuftee nama ana barate wajjillee cannaqamtu bakka nummaa obboleetti akkamii qaba jedhee huggaafadhe ambar kanaaf namni maa akkanis ijaarsaa hin jiraatu reefuu akkas hin jenne namni maa akkanis ijaarratu ta'u waan akkas hin jenne batalai yookaan dubartiin baay'ee ijaarratu bakka wanni naan jette reefuu osoo dhiira ta'e kan jaalalleetiin maraachuun oolu osoo dhiira ta'e haga durba ta'e haga isii jaalatu jedhan osoo dhiira ta'e jedhu ani isii jaalataa jaalala keetiin maraachuun oolu
Bagara kecil singkong juga. siyaadatti silaa. No, sejarah, jalan kita itu. Ada Kan kee ibsite moo kiyya ibsite garuu Bagaimana? Iya tahu kan? hiriin nu galiin dhoqqee nu aartu rakkoon qabu siree nu aafu. No. Gaafa mana hin jirre buna waliin dhugda. Gaafa mana hin jirre buna waliin dhugda. Ano kung maalala mali ani saratanya mana tinggal. Rasanya manatti hin galtu. Kung maalala naman dito ko. Galfatta. Jadi, no. Bakka bakka dhiiraa galchina akkas ta'e. Ka ofii barbaadde galchita hin jenne Iya, kalau kita kan. Kalau kita kan itu sedikit laku. lubbuutii anaa fi qonaa jiraatu. Kami kakak teori gitu. Iya, saya coba kayak gitu. Kalau wanita tahu kamu, iya, istilah tahu kamu. Baik, Dhiira galcha bakka. baik wanita tahu kamu. Baay'ee maali? Baik lama tahu kamu. Baik lama tahu kamu. Fatana keessa galchee. Laafaa yoo ta'e taata maal fayyada ree laafaan laafa eegalas maal fayyada? Nuti kan daddafee waa hojjetu barbaanna. Kukili hajannuun jecha. Lakkee kakuu kilisi haa ta'u. Kakuu kilisi haa ta'u ijoollee dhibbaa hundi ijoollee. Durbuma laaftuu wayii galchi. Habibi. Zamana keenyatti xiqqoo wayyoo baratee. Ani naafaatini naftu waan ta'eef shamarran hin feenu dhiira galchina. Inni kun hin naafsiine inni kun hin naafsiine. No, yookaan ofuma mara kun. Hai andayuu malaa na dhuguu malaa. Wanni ani beekne yoo jiraate. Diddeen bichaa tolchuun beeku. Marga godhuun beektaa bulluqa gisee dayanii. Luka sanfaan beeku. Dhadhaa kanatti si calalisa si biraan ta'a. Hin beeka jettee. Yoo soogiddiirreen harkaa tare malee. Yoo soogiddiirreen harkaa tare malee jechuudha. Isa bareeduma godha. Daa'imman sossobuu hoo. Hin danda'u waan waan. Odoo amma ishee osoo mana hin jiru ishee akka bootteetta godhu. Daa'imaan jaalatu jechuudha. Fila xiqqoo jiru beekte booda. Yoo aapillee namaan jechuun barbaachisaa daa'ima fagara abbaatiin. Warri dhiiraa kun bar nama ajaa'ibdanii bar. Achirraa jaaladha malee jechuudha. Dhugama barsiifachaa miti barri dhiirri hunduma amma faazariin kee ijoollee meeqa dhalche gizee isii gochuu keessa jirtu takka harkaan fuudhee harkaan qabatee hin beeku. Takkatu isii waa deddeemu akuuyi. Akkama haadha maashaallah. Kolfa olii baradha walla. Haadha faateetti deeggaree Arsenaal nutti taphatte jedhanii haadha faateetti tapha laalaa jiraadhaadha. Garuu baguma guyyaa takkitti gabbayee tapha laaleen akkasitti hin salphate. Dhagahi. Maal jechuu barbaade? Hundumatu akkas. Lafa oli fuudhan hanga ijoolleen xiqqoo lafarratti deddeemtu minamina jettutti lafa oli fuudhan. Ati garuu jechuudha. Lageessaan xiqqaatee yoo xiqqaate. Gaafa ani dahee guyyaa sadiirra daa'ima kan keessa dhiyaachuu qabda. Ani daa'ima xiyyatama biraatti dhiyaate daa'ima sadiitti. Mee asii gara hin dhagayaa. Ani daa'ima biraatti dhiyaate malee daa'ima san danda'u. Daa'ima biraa kunuunsa. Maal jechuudha? Namni kolfaan waan namni kolfaan beeku. Anna
No, daiman gabung dapat mana ada tu ni tahu no no. Terus daiman itu kan tinggal. Pada dan jadi yudan kam ni itu dah. يوم سبعي ما يا يوم نبي ما هندب Wallahi يوم كما سعاد الدمي أفر إن شاء الله أكره ما تسوي هنا